Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoota hordoftoota jiruutuu fi nageenyi waaqaa isinii baay'atu. Hadda akkuma gaafa giddaa isiniin jedhee dhiitoo yookiin ideemaa isa isin gubbaatti argitan kana waliin qo'atichaa fi dhunne yookiin waliin baratichaa fi dhunne. Namooti baay'een dhukkuba kana dhibamanii miilli namaa yeroo baay'ee hidhaa keessattuu namoota ulfa qaban akkasumas namoota rakkoo tiruu qabu, namoota rakkoo onnee akkasumas rakkoo karattii qabu. Nama akkanaa kanarratti yeroo baay'ee hin uumamaa jechuudha. Dhukkubni kun akka asirra argitan kana haga isaa kana jabaa miti jechuun kun fayyichaa fi xiqqoo nama rakkisa. Inni kun immoo fayyichaa fi qallaan jechuudha. Isa kanaaf fayyinee dandeenya. Ifiin manuma keenya keessattuu fayyinee dandeenya jechuudha. So akkamitti isa kanaa fi kana addaan baanya akka jedhamuu fi inni kun Elifaantiyaasis jedhama afaan fayyaatiin isa bottii nuti jennu kana bottii gaafa jennuu fi dhiitoon waan bottiin yeroo baay'ee miila kanarratti xiyyeeffata garuu inni kun nafa hunda keessatti ta'uu danda'a. Keessattuu darbee sammuu fi somba keenya keessallee irratti ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas inni kun akka isa kana bookee nama idditeen hin dhufu. Kun rakkoo inni dhufuu fi tokkoffaa yeroo baay'ee fi bakka tokko ta'e yookiin bakka takkatti dhaabannu ta'e yeroo sa'aatii baay'ee fi yoo dhaabannu ta'e yookiin sa'aatii baay'ee fi yoo ta'e nu ta'e sababa humna giraafiitiin yookiin humna harkisa lafaatiin dhangala'anii qaama keenya keessatti miilarratti gadi tuulamuu danda'a jechuudha. Akkasumas inni lammaffaan soorata sooddaa baay'ee qabu fayyadamuu. Akkuma isin ta'e soorata sooddaa baay'ee qabu gaafa yookiin soorata soodditti baay'ate gaafa yeroo baay'ee nyaanne soogiddi akkuma viidiyoo asiin qaraarratti isin ta'etti bishaan akka qaama keenya keessaatii hin baane godha. Keessattuu seeliin keenya keessaayyuu ifiifuu bishaan harkisuu danda'a jechuudha. Bishaan akka qaama keenya keessaatii hin baane godha. Bishaan kun gaafa seelii keessaa xuuxamu ispeesii seeliin ala jiru kanatti keessatti gaafa tuulamu qaama keenya keessatti tuulamee dhiitoo kana fidaa jechuudha. Isinii galee wanti inni lammaffaan immoo sababa isaa kanneen akka dhukkuba tiruu isiniin jedheeraa, dhukkuba kalattii, dhukkuba onnee naannoo kanarratti dhukkuba tiruu gaafa jennu sababa pirootiinii albuumiin jedhamu ka piroodius godhu yookiin ka qopheessu tiruu jechuudha. Lubbu qabeeyyii hundinuu akkuma hundi keessanuu beektanutti oksijiinii kana fayyadamaa jechuudha. Oksijiinii kana gara keessaa gaafa kenna galfatu oksijiiniin kun karaa sombaatiin dhaqee gara onnee keenyaa seena. Onnee keenya dhiigaa qaama duudii fi raabsuu irratti nu fayyada jechuudha. Gaafa achi seenu kana maal ta'aa oksijiiniin kun hidda dhiigaa keessa dhufa jechuudha. Hidda dhiigaa kana keessa gaafa dhufu oksijiinii kana qaama sadii kennichaaf jedhee hiddi dhiigaa keenya kun wal jijjiirraa gaasotaa gaggeessa jechuudha qaama keenya waliin. Akkasumas gulukoosii ta'ee wantoota garaagaraa kanneen akka amiinoo asiidii ta'ee qaamni keenya waan baay'ee barbaada. Wantoonni kun duudiin karaa isaanii gara qaama keenyaa ittiin dhaqanu karaa hidda dhiigaati jechuudha. Gaafa kana hiddi dhiigaa kun humna hydrostatic pressure jedhamuun gara qaama sanii achi keessaa humna oncotic osmotic pressure jedhamuun as gara hidda dhiigaa deebisa jechuudha. Dhangala'aa achi gara qaama sanii dhaqee dirqama as gara hidda dhiigaa deebi'uu qaba jechuudha. Inna dhangala'aan kun gaafi dhiitoo yookiin ideemaan jedhamu kun gaafa inni uumamu gaafa dhangala'aan gara qaama keenyaa achi dhaqee yookiin fakkeenyaaf qaama keenya keessa tokkochi kalee dhangala'aan gara qaama kalee yookiin gara kalee achi dhaqe suni gaafa inni as gura deebi'uu dadhabe yookiin humni as jiru kuni humni kolloidii osmotic pressure jedhamu humni kun gaafa inni xiqqaate akkasumas humni hydrostatic pressure jedhamu kun gaafa guddate humni kun kaachi dhangala'aa achi geessu humni kolloidii osmotic pressure jedhamu kun immoo humna dhangala'aa sanii jechuudha. Gaafa humni kun lamaan baalaansii gaggeessanii namni kun normaali jechuudha homaa dhiban qabu. Garuu gaafa humni achi dhaqu kun guddatee kaasa'aan kun xiqqaate yookiin pirootiiniin albuumiin jedhamu gaafa liiveriin keenya yookiin tiruun keenya waan kana gaafa uumuu dadhabde yookiin gaafa qopheessuu dadhabde situeeshinii yookiin kondiishinii ideemaa jedhamu kun karaa kanaan nu qabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni akkamiin manuma fi keessa ta'ee adoo bakka biraa dhaquun isaan barbaachisin akkamiin dhukkuba kana yaalachuu danda'a. Tokkoffaa soorata soogidda itti baay'atu nyaachuu dhabuu kana jechuun soogidda nyaatinii jechuu kiyya adoon ta'in soogidda hamma isaa diqqeessu jechuudha. Hamma isaa diqqeessu akkasumas yeroo rakkoo karattii akkasumas rakkoo hir'uufa qabaatee yaalamuu qaba jechuudha. Akkasumas dubartii ulfaallee irratti wanni kun uumama. Sababi isaa maali? Sababa dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaasanii waa ol ka'uu fi
yeroo baay'ee yeroo isaanii keessattuu gara deechaa dhiyaatichaadhaan ji'a gabaabaa yeroo isaan qabaatanu nafa isaanii kanaa keessattuu karaa fuulaa karaa miilaa kana sirriitti dhiitessaa. Isa kanaaf soogiddaa akka malee adootti baay'isuudhaan hin gorfamaa jechuudha. Akkasumas inni kun guddoo akka bottii kana namaan rakkisu jechuun yaalatichaa illee fi waan namni yaalatee fayyuu danda'u. Yoo rakkoo kallattii fa qabaatee yoo rakkoo bakka yoo mallattoo gosa kanaa ifirraa argitanii rakkoo teessanii adoo gara mana yaalaa dhaqxanii cheekii godhatanii jechuun inni akkanumaan noormaalii ta'ee hiikuma waan ta'eef adoo rakkoo teessanii ogeessa fayyaa bira dhaqxanii gaafattanii baay'ee bareedaa. Akkanuma nuti kan isinii waliin turre Asir Daani'el jedhama. Jiruutuu birraati. Galatooma. Viidiyoo kanallee koppii liinkii godhaa, follow, subscribe gochuun nama biraatiin dhaqqabaa. Galatooma isin jaalladha. Bye bye.